akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya arraan tanagaa akkuma argaadaa jirtanitti abbaa keenya tokko biratti argamna. Abbaan keenya kun kan jiraatu magaalaa Dirreedawaa Araddaa Duwwaasagal ganda garaadaa jaamu keessa jiraachaadhaa jira. Abbaan keenya kun gaa waggoota muraasa dura akkuma nama kamiyyuu hojjetee jireenya isaa fooyyeffachaa if jiraachisaa akka ture ni beekama jechuudha. Yeroo ammaan tana ammoo ulee alagaadhaan diinaan maneedhaa keessatti irratti gaggeeffame. Reebicha irratti gaggeeffame irraa kan ka'e arraan tana ejji isaa hin argu akkasumatti abbaa maatii abbaa ilmaanii ta'e rakkina hamaaf saaxilamee jira. Rakkoo kana immoo kan dandamachiisuu danda'u rabbii tokkochaa fi uummata kiyya jechuudhaan egaa inni kan abdii qabu jechuudha. Nutis sagalee isaa kan akkuma dhageenyeen isin dhageessisuu fi uummanni isaa kan inni abdate san akka isa cinaa dhaabbatu akka isa deeggaruuf jecha arraan tana mana isaatti dhayinee daawwannee rakkoo isin keessa jirus arginee hubannee isin hubachiisuudhaaf jecha asirraa hanga xumuraatti gaa nu hordofa jecha abbaa keenya hojjestoortii gabaabaa kan taasifatu jechuudha. Mee baabaa jalqabaatti maqaa keenyu sin jaan? Ahmad Ali naan jaan. Ahmad tolee mee baabaa arraan tana gaa kasi bira dhufneef rakkina hamaa keessa akka jirtu dhageenyeeti. Mee haalli jireenya keetii maal fakkaata? Wallahi haalli jireenya kiyyaa hedduu rakkoon na dhukkuba. Akkana wajjin hedduu halkanii guyyaa bikkumaan ciise fincaan xaasatti fincaana. Sagalee dhabuun tulbaata. Wallahi hedduu rakkoo jabaa keessa jira. Anuma maatiin kiyyaa maatii khurta kan qaba. Waxaadha manaan leelamaa jira wajjumaan jirra. Alhamdulillah wajjumaan jirra. Hedduu rakkoo guddaa keessa jira. Ijoolleen carraa barnootaa illee hedduu rakkoo keessa jirti. Amma daftara nama naabitullee dhabee wallahi rakkoo guddoo keessa jira. Waa'ee jireenya kiyyaa maanin jee keessa ni hin beekne wallahi. Rakkoo siyaasaa dandeesse hedduu rakkisaa turan kan jira. Bara torbaatamii sagal irraa eegalee waa'ee Oromummaa itti rakkisaa turan. Hagamma odumaan Oromummaa kiyyaa falma odumaan dalagamnaan dalagee oduun biyya keessuutiin illaa alagaan na jabeetiin ijjitii edabeetiin kun arra waggaa shanfittee waggaa jaaffaa keessa bikkumaa olee kun arra keessa amma tokkichaa kana bikkumaa olee bulaa jira bikkumaa olee bulaa sagaraa ijoollee namaa nageessa qaqqabadhee fi bakka takka dhaquu hin ta'u fincaan ijoollee tijaan eegalaa fuudhaa akkanumatti ilmoon Oromoo hundaa'u dhiira dhalaa abbootii obboleeyyan kiyyaa ilmaan kiyyaa namni abdadoo har'a isin maayilman hin jiru rakkootii furmaata lammiif gaachana yaa lammiin tiyya naddirfadda harkana qabaa areerana qabaadhaadha hedduu rakkoo guddaa keessa jira. Tole uummanni keenya gaa uummanni Oromoo akkuma dhagahaniin viidiyoo kana akkuma daawwataniin akkas gargaaran akkas cinaa dhaabbatan abdii qabna. Kana dura gaa maneedhaa keessas akka turtee fecha keessatti reebichi akkas irra gaggeeffamaa ture dhageenyeeti jirra. Ijji keetillee maneedhaa san keessatti illaas irra ga'een akka miidhamte dhageenyeeti jirra. Ergasii haalli keessa dabarte gaa silaa ulfaataadha. Mee ammatti hatattamatti uummanni Oromoo maal sii godhuu qaba? Maal naa godhuu qaba jettee itti raammadha? Uummanni Oromoo akka yaaliin akka mana akamaa nageessanii fedha kana wallaalanii fedha. Rakkoo hedduun jira. Hedduu damgifiitii kanaas hedduun yaada ozoon hiraaruu bikka takka taa'eetiin hiraara damgifiitiin naqamee jira. Haalaan yaaliin fedha akka mana akamaa nageessanii kana wallaalanii fedha na dirmachuu guddoo akka tattaafii na gootanii akka namni dhaabbatanii naaf gaafadha. Tole ilmaan nama sagal yate nama kudha takkaan qabe ilmaan wallahi kudha takkaan nanu barni baratanii jechuudha. Jira ijoollee hundinuu jirti takka kunoo takka tamaayiidha amata takkaa beekana ciraa geessi ijoolleen nama jaamu kan inni baratan ijoolleen hundinuu ijoolleen taan kutaa sagal barate taan kutaa afur taan kutaa ijoollee ijoolleen dija kana maaliin dija waan daa'ima taanee jira tokko qofaa kunoo arraama kudha saddeeqa jira. Ijoolleen siyaas naaf hin geenye mudura ati rakkoo haalummaa isaan barsiisuu hedduu rakkoo keessa jira hedduu rakkoo keessa wallahi bikkaan jeesuutti hiraarootti jira hedduu baay'ee ilmaan Oromoo kanaa dirmatan hin gaafadha utubatu mataan na waliin haasa'ullee hedduu wal na jiru tanuma isin damadha ilmaan kee. Haati manaa maal hojjetti isaati? Wallahi haati manaa waan hojjetti jiru waan akka barbaade takka kana urti. Takkaas uumama keessatti isaatti urtee ilmaa kana jijjiiraa jirta kanuma dhabu beekuutu raamatuun waliin nu yaageessu jira wallahi waan dalee nu takka illee qabna hedduu rakkina guddaa kanaa jira. Ati immoo uummanni Oromoo rakkoo kee ani argaa akkas cinaa dhaabbatu akkasii birmatu abdii qabna. Ilmaan gaa keessattuu yeroo kanatti yeroo barnootaafis waa baay'eetu isaan barbaachisa. Kana keessa ilmaan shamarraniiti jira ilmaan shamarranii ammoo waa baay'ee isaan barbaachisa. Uummanni Oromoo rakkoo kana akkuma harketti akkasii deeggaruu akkas cinaa dhaabbatu abdii qabna. Nutis har'a obboleetti keenya takkaatu dhaqaatii baabaa kana dubbisaa hundi gargaaraani akkasumas namni biraatillee akka gargaaru taasisaa isinis gahee keessan baadhaan hojjette nutis gaa kanaaf har'a si bira dhufne
ergaa kee kanas akkasuma qilleensa irra si foolchina. Galatuma abbo. Rabbi Oromoo isin addeessu. Jazakumullah khair. Akka gargaarsatti jechuudha. Akka gargaarsatti. Yaa wanni nama dhaamatu. Kanatti hatattamaan waan naaf godhamu yoo jiraate amma fayyaa keetiif. Fayyaa kiyyaa fi jireenyummaa kiyyaa baay'ee rakkoo keessa jiran. Wallahi arraa akka tolu gaanuma garabuma beekaa hedduu rakkoo keessa jiran akkuma inshallah akkuma hatattamaan ammas manallee hin qabu hedduu rakkoo keessa jiran manni kun warra soddaati. Wajuun keessa galallee hin qabu jechuudha. Warra khayala nama khalamada guddoon asi saabaan jirta ganda aliyoo beeku. Ganda aliyee da shi tikishu ta kajira achi yaa'ee tana duraan achitti oduu yaa'een tun dhufin dura achitti yaa'ee sawwa yaa'ee tana achi jiran ilmaan torba mashira ilmaan afur asirraa hin qabu ganda kanarraa. Ganda aliyee. Achoo dachee qabda jechuun nuti achirratti yoo jaarame achitti galuun itti jira. Achitti qoota kan qabu. Qoota kan qabu dura oduu fayyaa qabuutiin tani bitee jira. Dachee waa xiqqoo takka jira. Haati manaa taphite anallee gaadha manaa bite achirra mana xiqqishaa tokko jira zingoo kudhanii achi keessa ilmaan torba hojii jiraatan kaa hedduu baay'ee rakkoo keessa jira wallahi. Sagaraa illee manni illee hin qabu. Baay'ee rakkoo guddoo isaan jira jechuudha. Amma waan si dhukkuba fayyaa keetiif waan si dhukkuba jira. Amma hedduun dhukkuba amma dhukkuba. Amma garaa kana keessa dhukkuba qoqqoo nyaachuu hin danda'u. Biddeena kana biddeena xiqqisoo kana biddeena nyaataa dhugaatiin kun hedduu rakkoo keessa jira nyaachuu hin danda'u qoqqoo sana. Wallahi qaamni dhumee wallahi kiiloo hedduu qaamni keenya dhumee jira rakkoo guddaa keessa jira qoqqoo nyaachuu hin danda'u. Bishaanii fi waan takka dhuguu waan takka dhangala'aa waan nyaatan dhuguu bishaanii fi biddeena guggaa qofa nyaatan. Hedduu rakkoo garaa kana keessa rakkoo na jira. Kanaafuu mana yaalaatti itti dhayitee nu beektaa? Yeroo dhaqeetiin kompiitarallee ka'eetiin waan bitaaminaa kana nyaadhuuti nu deebinaa jiran haalli jiru wallahi naaf hin mijoonne egaa maaliin godhu danda'a. Haalli jirus rakkisaa namuu hedduu rakkoo jiraatee firmaayee irraa rabbi keessa bareedin ciisu jira bituma ciiseen olee bulaa. Itti deddeebi'ee ammaa kan fuulduraaf yoo rabbi haala naa mijeesse yaalii barbaachisu hundanii godhe inshaallah. Nutis bakka si cinaa jirra. Ayya galatoomaa. Jabaadhu saantis ni dhufnaa si gaafannaa nutillee waan hundeenyu si gargaarra namoonni illee akka si gargaaran si dhaamna hundaafuu si hojii jirraa si deebina. Ayya inshaallah ayya rakuma wallahi galatoomaa. Yaa Oromoo rabbi si cinaa dhaabbatu. Tole egaa ammaan tana akkuma rakkoo baabaa keenya himaa jirti egaa isa biratti namoota jiranis maatii isaa ollaa fi isaan biraas ni jira jechuudha mee ollaan isaatiis waa'ee baabaa kanaa akka itti ibsan kan jiruuf isaanii wajjinis xiqqaa shawaasoyineetii sagantaa gabaabsina mee akkam jirtan? Nagee ollaa fayyaadha. Tole egaa ollaadhaa na fakkaata. Mee obboleessi keenya kun rakkoo akkam keessa jira baabaan keenya? Dalayitu. Ijji isaa miidhama qabate malee wallaan sarkate. Haaqima akka ala bahee rabbi nama keenya rabbi waatti kan wallaanan. Ijji isaanii banamtiif hoggaa aarri dhufe aarri mana aarri yoo keessatti milmaan buufti. Ijji milmaan fituu wallaan sadafte malee wallaan sarkanaan ni dhina. Rabbi nu wadheessu. Namni keenya rabbi hojii bira akka dhaabbatu. Rabbi guddaan isaan qabnu. Xiqqaa guddaan nama keenya bakka jiru bira dhaabbatu. Ilmaan isaas illee dalagatee qaarafachuus hin danda'u. Dalagatee biraatti bira waan tasaasii waliin dhukkuba. Sana bira ijaan qabu. Saniifuu rabbuma fi nama keenya qaba. Dirma dhaaba keenya itti rabbisiisuu dhaayeetiin dhaamaan illeen akkana dira kiyya. Tole galatooma. Rabbi umurii sana dheessuunis. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota keenya arraan tana akkuma sagantaa jalqaba irratti ibsuudhaaf yaallee abbaa keenya tokko kan rakkina hamaa keessa jiru bira dhaynee daawwannee jireenya inni keessa jiruu fi maal akka isa barbaachisu haalli fayyaa isaa maal fakkaata kan jiru isin daawwachiifneeti jira jechuudha. Keessumattuu abbaan keenya kun duriif akkuma dhala namaa kamiyyuutu jechaadha hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf jiraachisaa kan ture yoo ta'u ammaan tana immoo uummanni Oromoo gaa keessumattuu waggoota 150 irras dabarre kana booda sirna gabrummaa jalatti kufee ijji isaanii habeenuu gabrummaatiin jaamuun ni argama jechuudha. Sababa qabsoorraa kan ka'e maneedhaa seenee reebichi hamaan irratti gaggeeffame achi keessaa illaa isarra ga'een ijji isaa jaamtee garaa isaa keessatti miidhamni garaagaraa isa qunname ammaan tana dhukkubsatee mana galeeti jira. Kana gubbaan maatii lama jiraachisaa ilmaan 11 horatee kan jiru ta'u ilmaan kana jiraachisuudhaafis akkasumatti illee isaan jiraachisuun haafuutii of yaalii argachuudhaaf illee rakkina hamaa keessatti kan jirudha.
kanaaf ummata kiyyaa fi rabbii kiyya abdiin qaba na gargaara na cina dhaabbadhaa jechaadhaati jira ummanni keenya waan dandeessaniin abbaa keenya kana deeggaraa abbaa keenya kana cina dhaabbachaa isin jechaadha isa kana qunnamtanii deeggaruu warreen barbaadan ammoo lakkoofsa bilbilaa isaa isiniif kennina lakkoofsa bilbila isaa azalatti barraa'e kanarratti bilbilaati isaa siyyaafadhaa akkasumatti illee waan dandeessaniin gargaaraa cina dhaabbadhaa jenna mee baabaa maal jetti maaliin irraanfadhe jette akkaawuntii barbaadanii akkaawuntii Akkaawuntii ni qaba akkaawuntii baabaan kun egaa akkaawuntii ni qaba maallaqa nama biraa irratti arguun hin barbaachisu namoonni baabaa kana deeggaruu barbaadan lakkoofsa bilbila isaa azalatti isiniif barreessina akkasumatti baankii isaatillee azalatti isiniif barreessina lakkoofsa buuka baankii isaa kanarratti akkasumattis lakkoofsa buuka baankii isaa kanarratti akkasumatti illee lakkoofsa bilbilaa isaa kanarratti bilbiltanii isa qunnamtanii baankii buuka isaa kanaan isa gargaaruu dandeessanii bifa kanaan isa gargaaraa isa cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna nutis gaa waan dandeenyuun akka gargaaruuf gabaruma waadaa galaa obboleeyyiiwwan keenya muraasni warreen biyya alaa dhaqaa dubbisaatii nu deebi'aa warreen nuun jaanis kunoo dubbisnee jirra isa deeggaruu barbaadnaan akkaawuntii baankii isaa irratti lakkoofsa bilbilaa isaa kanaan qunnamtanii isa deeggaruu akka dandeessanii fi namoonni ammoo isa akka isin qunnamsiifuu barbaaddanis lakkoofsa bilbilaa keenya kanaan nu qunnamuus dandeessan jechuudha har'aan tana gaa turtiin baabaa wajji goone kana fakkaata jireenyi isaa maal fakkaata kan jiru manneen akkam keessa jiraata kan jiru viidiyoodhaan kan isin daawwachiifnu ta'a lammiin lammiif gaachana gaafa rakkannaa yoo wal cinaa dhaabbanne gaafa rakkoo yoo ni farka wal qabne gara bal'inaatti cica'uu dandeenya akkasumatti illee nama gargaaruu rabbi biraa isa ajiriidha nama haa gargaaru nama keenya kan rakkina keessa jiru haa gargaarru kan jiru dhaamsa keenya nu hordofuu keessaniif galata argadhaa galatoomaa isiniin jenna.